that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. The bill will also make clear that Title IX prohibits men from participating in women's sports. Dhaggeeffattoota keenya har'a deebinee dhufnee jirra jechuudha. Har'a oduu ammallee ni qabna, akkasumallee xiinxallallee ni qabna jechuudha. Oduun ammeen keenya kan jalqaba irratti isin dhageessifnu Doonaald Tiraamp akka aangorraa bu'u gaafatamee jira jechuudha. Ammas uffuu jechuudha. Hiriirri irratti bahamee jira. Isallee isin biraan kan kennu ta'a. Waa'ee filatamuu Doonaald Tiraamp wal qabatee jechuudha. Xiinxalla keenya immoo qabxii afur irratti kan kennu isin ta'a. Qabxiileen arfanuu qabxiilee akkaan murteessaa ta'an waan ta'aniif haga dhumaatti akka isin dhageeffattan abdii isinirraa qaba. Jalqaba irratti jechuudha Doonaald Tiraamp waa'ee baqattoota maal akka inni jedhuu fi poolisii akkamii akka inni qabu kan laallu ta'a. Itti aansee lammaffaa irratti immoo Doonaald filamuu wal qabatee Itoophiyaadhaa fi bu'aan isii maali? Faayidaa maalii qaba? Kan jedhullee ilaalla jechuudha. Itti aansee immoo waa'ee lola Yuukireenii fi jechuudha Raashiyaa ni ilaalla jechuudha sadaffaa irratti. Arfaffaa irratti immoo waa'ee saalaa irratti Tiraamp maal akka inni jedhee tokko jechuudha addaan diinee waan laalluuf isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isin jedha. Akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaalatte jechuudha oduun ammee kenna jechuudha Doonaald Tiraamp irratti hiriirri bahamee jira jechuudha. Hiriirri kun kan bahame Niiwuork keessatti jechuudha. Hiriira kanaan kan jedhanii Tiraamp go away, back down, irraa bu'ii dhiisii, jibba dhiisii, kanaafuu jibbiin barbaachisu kan jedhuun jechuudha. Niiwuork Ameerikaa keessatti jechuudha Tiraamp irratti hiriirri bahee jechuudha. Osuma oolee hin bulin dhumaa hin tutturin hiriirri jalqabee jira jechuudha. Hiriirri kun kan bahe meebii poolisii Tiraamp qabatee deemu waan shakkaniif waan sodaataniif ta'uu danda'a waan ta'eedhaaf kanaaf kanarratti immoo xiinxalla bal'aa geggeessa waan ta'eef qabxiilee arfan jalqaba irratti isinii kaasa irratti kanaaf akka dhumaatti akka isin dhageeffattan abdiin qaba. Subscribe, share, like, comment gochuu immoo hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaale jalqaba irratti kan nama rifachiisu jechuudha. Akkuma Tiraamp filameen jechuudha rakkoo ta'a jedhamee kan yaadame jechuudha waa'ee baqattootaati jechuudha. Maaliifii kanaan dura bara 2016tti filatametti jechuudha wanni inni jalqaba irratti kaayyoo godhate keessaa baqattoonni biyya Ameerikaa keessa jiran Ameerikaa keessaa akka bayanii fi baqattoonni dabalataa immoo akka Ameerikaa keessatti seenneef dallawa jabaa ijaara kan jedhudha. Amma immoo poolisii san otoo hojiirra oolchi waan deemeef poolisii san immoo deebisee hojiirra oolcha kan jedhurraa kan ka'e akkuma Tiraamp filatameen kun sodaa guddaa uumee jira jechuudha. Ammallee Tiraamp jedhee jira jechuudha. Akkuma jedhee maal jedhee kanaan booda baqattoota biyya keessaa baasuudhaa fi gatiin guddaan nama gaafatu tokkollee hin jiru kan jedhudha. Kanaaf jechuudha warri kanaan booda jechuudha eenyummaa biyya sanii argamne beekamtii biyya sanii hin ergamne rakkoo keessa jiraata jechuudha. Kanaafuu baqattoonni Itoophiyaa keessattuu immoo kan Oromiyaa kan achi jira Ameerikaa keessa jiraatan rakkoon guddaan mudachuu danda'a jedhamee eegama. Kanaaf immoo akka furmaatatti jechuudha hayyoonni adda addaa ogeeyyiin adda addaa kan kaayan jechuudha. Hiriira bayuudhaan mormuudhaan organizaashinoota jechuudha mirga dhala namaatiif falman wajjin fuuldura dhaabbachuun poolisiin kun akka inni hojiirra oolle jechuudha. Biiliin kun poolisiin inni qabu kun akka hojiirra oolle fuuldura dhaabbatanii mormuun alatti filannoon biraa akka hin jirre jechuudha. Kanaan alatti kun baay'ee rifachiisadha jechuudha. Kan biraa immoo warroonni baqattoonni biyya adda addaarra jiran jechuudha. Yoo Kamaalaa Haaris filatamte gara Ameerikaatti seenna jedhanii abdii qaban immoo amma abdii kutatanii jiran jechuudha.
kuni barri kuni baqattootas baratamuu fakkaatu jechuudha. Kanaaf kuni baay'ee rakkoodha jennee kan bira dabarruudha jechuudha. Gara biraatiin immoo Itoophiyaadhaa fi carraa akkamii qaba Doonaald Tiraamp filatamuu carraa akkamii qaba kan jedhu jechuudha. Itoophiyaadhaaf meebii gammaatti jiru jechuudha. Xiinxala adda addaa namni kennu jechuudha. Itoophiyaadhaa fi carraa gaariidha jedhamee kan laallamuudha jechuudha. Kanaan duratti Dimokiraatonni Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa geggeessaa jiran jechuudha. Keessumattuu lola Tigraay wal qabatee jechuudha. Hanga agawaa keessaa jechuudha keessaa baasutti kan gayanidha. Yeroo ammaatti immoo Riippaabilikoonni waa'ee dhimma biyya biraa keessa seenuu hin barbaadan. Isaan kan irratti xiyyeeffatanii Ameerikaa irratti diinagdee Ameerikaa irratti dhimma diinagdee dhimma rakkoo biyyoota biraa keessa seenuu hin barbaadan kan jedhu waan ta'eedhaafi kanaafuu Itoophiyaan deebitee agawaa keessatti illee seenuu dandeetti. Kun immoo carraa uumuu danda'a. Akkasumallee dhimma keessan ufumaa keessaniif fixadhaa jechuu danda'a Tiraamp waan jedheefi dhiibbawwan Itoophiyaa irra turan irraa kaasuu danda'a Tiraamp wanti jedhamu shakkamaa jira jechuudha asuma jechuudha. Kanaaf kun immoo Itoophiyaadhaa fi carraa gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif isaanii warri Riippaabilikaanotaa kun jechuudha hamma dhimma Ameerikaan tuqinitti haga faayidaa Ameerikaan tuqinitti qabeenya kee yoo barbaadde natti gurguradhu jechuudha. Diinagdee Ameerikaa guddisuudhaaf qabeenya kee akka barbaadanitti sirraa bitachuu danda'anii sitti gurguruu danda'an waan ta'eefi kun kun Itoophiyaadhaaf immoo carraa gaarii ta'uu danda'a jedhee tilmaamama. Kan sadaffaa jechuudha. Waraana Raashiyaatii fi Yuukireen waan wal qabate jechuudha. Isa kanarratti kallattiimaan biilii yookaan immoo seera labsii dabarsee jira jechuudha. Tiraamp labsii dabarsee jira. Maal jedha labsiin isaa kuni bafar zoon kan jedhamu jechuudha. Iddoo waraana irraa bilisa ta'ee Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti uumna kan jedhu jechuudha. Jidduu kanatti immoo akka waraanaatti immoo kan tajaajilan biyyoota Awurooppaatii fi Ingilaand jechuudha. Waraana isaanii achitti bakka bafar zoon bakkee waraana irraa bilisa ta'e kanatti waraana isaanii kan erganii Ingilaandii fi Awurooppaadha kan jedhu dubbatee jira jechuudha. Ameerikaan immoo waan kana kan deeggartuudha. Iddoon kun maayila 80 jechuudha. Akkana jechuun waggaa 20 fi naatoo keessa hin seentu Yuukireen jechuudha. Waggaa 20 fi naatoo keessa hin seentu. Raashiyaan immoo naannoo qabatte kana jechuudha. Akkasumatti turti kan jedhuudha. Kun immoo Raashiyaa jechuudha carraa gaariidha. Meebii Zeleniskiin jechuudha yoo Yuukireen kun kana fudhataa fi fudhatu hin beekamu. Sababa kana waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti ture jechuudha. Akka tokko qabbanaa'uu danda'ama jedhamee kan yaadamudha jechuudha. Kan biraa immoo akka gaariitti kan fudhatamu Tiraampiin biraachuudha waa'ee saalaati jechuudha. Kanaan booda Tiraamp maal jedhee jira labsee jira jechuudha. Kanallee waa'ee saalaatti wal qabatee labsii dabarsee jira. Kanaan booda saalli Ameerikaa keessatti kennamu saalli Ameerikaa keessatti beekamu saala lama qofa jechuudha. Saala dhiiraa fi saala dubartii qofa jedhee jira. Kanaayyuu immoo kan uumaan kenniteef malee kan guyyaa keessa jijjiiratan sun akka hin taane jala sararee murteessee jira jechuudha. Kanaafuu kun immoo warra saalaa bifa adda addaatiin jijjiiranii itti fayyadamanii fi rakkoo ta'aa jira. Hunduma ammaatti jechuudha baqachaa akka jiranitti biyya keessa gadhiisaa akka jiranittu irraa dubbatamaa jira. Kanaafuu saalli jiru saala lama qofa dhiiraa fi dubartii qofa akka ta'etti labsee jira jechuudha. Hamma oduu kenna kan biraati walitti deebinutti isin immoo subscribe, share, like, comment gochuun nu eegaa isiniin jedha.